Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama rakkafuun jira jirtuun namti keessan iyyuu baga jiraatanii kun gumaa miidiyaa warri gumaa miidiyaatiif dhufaa jirtan baga nagaan nuftanii egaa guyyaa addaa gadda nutti dhaga'ame uummanni wallaggaa dhumuun gadda nutti dhaga'ame ibsanna. Uummanni wallaggaa dhumuun akkuman du'eeti. Uummanni wallaggaa keessaa du'uun an akkuman du'eeti obboleessa kan kootti du'aa jira waan ta'eef akkasitti ayyaannu. Namoonni garaagaraa bifa garaagaraatiin gaddatti dhaga'ame ibsataa jiranii jilma alaanis sirna daguuggaa sanyiintu namarratti gaggeeffamaa jira. Bakka tokkotti maatii nama tokkoo meeqatu du'aa jira jechuudha. Osoo maatii kan keenya amma dhufee nurra buutee osoo hin taane jaraaf laalachuu qabna. Jarri dhumuun akkuma nuti dhumneeti obboleessa keenya kanaafuu aangoo siyaasaatiif jedhanii uummata waa'ee siyaasaa hin beekne waan tokko siyaasarraa eenyutu biyya bulchaa jira eenyutu abaaboo hoogganaa jira kan hin jedhamee kan hin beeknetu nagaatti gidduutti dhumaa jira yaa rabbi hormaata nuuf fide. Meemee ustaas Bayyaan maal jedha turtii gaarii isaa wajjiniin akkasumallee yaada isaa dhaggeeffannee walitti adeeminu. Nama nan beeku jira obboleeyyan achi keessatti lola kana keessa dhabe. Duuti nama hin beekneen tolti jette Oromoon. Dhugaadhaan wanni Wallaggatti tahaa jiru kun warra Wallaggaatti dhumaa jiru kana ilmaan eessumaa adeeraa obboleessa haadha namaa abbaa namaati warri namni irraa dhume kun isaanirra ibiddi dhugaan bu'ee jechuudha. Walqixa nutti dhagahamu walqixa gadduu hin dandeenyu beek waggaa hundaa'u. Jumlaadhaatti dhumaatiin ilma namaa hunda osoo gaddisiisu namni abbaan jala ajjeefamee fi namni abbaan isaa yookaan obboleeyyan isaa yookaan ilmaan isaa yookaan maatiin isaa nagayaan jiran walqixaa miti osuma gadduu walqixaa miti. Walqixaa miti ibiddi nama irra bu'ee haalaan guba. Ibiddi nama irra bu'ee haalaan guba jechuudha. Akkuma argitan lolli amma Wallaggaatti deemu kun dhumaatiin kun guddinaan namoota kana ibidda irra bu'e jechuudha. Ibiddaatu irra bu'e jechuudha. Obboleessa kadhabee jira, haadha kadhabee jira, ilma kadhabee jira. Lakkaa'e san rabbi haa beeku. Tigraayitti lolli dhaabbatee jira. Nagaya buusanii jiran. Namni humni 600 eega dhume boodaan. Gaafa isaan fedhan lola dhiisan. Jechuun gaafa isaan takka wal dadhaban qadara rabbiitiin gaafa isaan itti kaanitti dubbiin taate. Oromiyaa kunis akkasuma jechuudha. Isaan itti kaa'uudhatti haajama nageenyi dhufuudhaaf. Okay, amma namni akka hiyyaa kun Jaafar Bayyaan. Dhumaatii Wallaggaa irratti yookaan dhumaatii bakka biraa argamtu tokko keessatti maaltu sirra jira? Maal godhuu danda'a namni akka hiyyaa tokko? Maali wanni gartee inni godhu? Fakkeenyaaf Abiyyii fi warri biyya bulchu Shimallis Abdiisaa warri kun an Facebook kanarra bahee yaa mootummaa PP yaa Abiyyi Ahmad yaa Shimallis Abdiisaa lola kana dhaaba. Namni dhumaa jira nama nagayaa kana akkan dhumne lola kana dhaaba. Warri wal loltaniin kunis Oromoodhaa wal araarama yoon jee nan dhagayan. Jarana lola kana ni dhaabdan moo hin dhaabdan yoon an jee loles nan dhagayan. Jaalmaan lola kana dhaabe obboleeyyan keetii walitti araarame yoon jees nan dhaga'u. ፋኖ ተው የኛ ሰው ጋር የምትጨራረሱት ነገር የምታቃጥሉት ነገር ይሁን እንጂ ፋኖ እንደው ሰው ማል አን ወን እንደንደው አከናው ተቆጥ ፋኖ እንደው ሙቱማና ኖርሚያን እንደው አናምቲ ጀዋር ሙሐመድ ፖለቲሻና ጉዳ ኢትዮጵያ ራከተ
duula galatoomaadhaatiif yeroo naannoo hunda nagaya godhu Oromiyaa keessa nageenyi haa bu'u mootummaa wajji araara godhamu qabaa lolliin barbaachisu jee lallabe namni isa dhagee hin jiru namni goorati sarjate hin jiru eenyu keessan dhageen kun warra humna qabu kana warra qawwee qabu kanaatu isan dhageen Jawaar isin dhageen waan tokko immoo amanaaf godha Oromiyaa keessa gam lamuu ka wal fixaa jiru ilmaan Oromooti kana jechuun kiyya ka aarsoo jiraate haa bobo dhugaa lafa jirtu isinitti lachuun immoo karaa sirriitiif lolla jedhanii deemaa jiran waraanni biltiginnaadhaa aangoon Oromoo galte akka Oromooti akka hin baaneefi loluu jiraa siin jira waraanni bilisummaa Oromoo hireen Oromoo qabsoon Oromoo butamte akka Oromootti hin galche jeeti lola ilmaan abbaa tokkoon ilmaan obbolaa tokko wal lola kana keessatti diinni gamaa gamanaa jidduu seenee haala hamaa uumaa deemaa jira jechuudha. Kun akka biyyaatti rakkoo keessa seenne daran ka Oromiyaatiitu hammaataa deema. Maal balleessine jiran? Uummanummaan kun maal barreesse waggaa 50 booda haara galfachuu hin qabu. Maal wanni jechuu jiru? Warri Tigraayitii fi warri mootummaa federaalaa wal lolanii gara lolaatiin tokko tokko mo'achuu dadhabnaan ummanni addunyaa itti iyyee lola dhaabanii gara haasawaatti seenanii jiran. Ummanni Tigraay gargaarsa argataa jira. Gammachuu irraa qabna kanarraa Oromoon gargaarsa argachuu qabu haara galfachuu qabu 1.5 million people nama miliyoona tuqaa tokko shantu Oromiyaa keessa buqqee jira sababa waraansa kanaatiin namni irraa dubbatu hin jiru namni gargaarsa geessuuf hin jiru duuba nuti duula kanarratti isin qofaa miti mootummoota biyyoota Awurooppaa hedduu dubbifnee jirra gara Ameerikaa illee wanni jechaa jirru maali rakkoo kaabaa fuurra jechaa ta Oromiyaa keessaa dhiifnaan ibidda mana tokko qabsiiftanii ka biraa mana tokko irraa dhaamtanii ka biraa qabsiisaa jirtanii akkuma ummata kaabaa ka Amaaraa ka Affaariif ka Oromiyaatiif ka Tigraayiif gargaarsi dhaqu ummata Oromiyaatiifis dhaquu qabaa jechuu jirra dhaquu qabaa jenna. This is not a joke. Waa ilma namaa haasa'u jirra. Gaaga'anni Oromiyaa keessa jiru ummata gubuus jedhamu beekani miskiina namuu irraa haasa'u umaatii namaas ni dabala kufaatii diinagdeetis ni dabala kara kana deemnaan harki biyyoota alaa naannoo sanitti dantaa isaanii dhiyeeffachuu dabalaa waan deemuuf boru osoo barbaannee araaramuu hin dandeenyu arruma lola dhaabne osoo daran waliin fidhe osoo biitiin jiine osoo ummanni addan facaane yeroo yeroo fudhate sanitti himaane amma lolli dhaabateemi ummata Tigraay fi ummata Amaaraa deebisanii walitti fayyisuun laaftuun taatu amata lama dura hogganoota Tigraay fi hogganoota Amaaraa itti wayiwaachaa yeroo turretti araaramuun laaftu turte maaliifi gaafas walitti mufii qofaat ture arra dhiigaan halki namaa badee jira gadoon hamtuun seentee jirti it will take us years to reconcile the two society Oromiyaa keessatti of eeggannoo cimaa barbaachisa waa hedduu dalaynee jirra Oromummaa tana deemnee jaaruudhaaf Oromiyaa jaaruudhaaf lolli kun itti fufnaan garuu waan abboonni teenya waggaa 50 xaaran nuti isaan gageenyu dandeenyu tattaafannetu diigama mootummaanis ka jennuun hin dandeessu jennee ni jiru ka jedhamne waan biraatiif miti bara karaan itti deemtan karaan sirna federaalizimii itti diiguudhaaf deemtan saraan sirna abbaa irraa itti ijaaruudhaaf deemtan isiniifis mootummaa hin cimsu biyya tanaas akka isin barbaaddanitti ijaaree badhaadhina hin fidu diigamiinsa fidaa hin ta'u jennee dura dhaabannaa hidhamne wanni sodaan hin hafne mootummaan ture amma the current Ethiopian state takka hanga ammaa laaffattee hin beektu mootummaan kanas jechaa jiru the state sirni kun rakkoolee hedduu biyya sanitti uumaa dhufaa jira
mootummaadhaan kan jennaa jirru si gayaa utubaan agadhiiban qaba agadhiisan qaba amma booda karaan qilee malee amma booda karaan badii malee amma booda karaan wal fixiinsa malee sirni abbaa irree mootuu humnaan jaaramus Itoophiyaan dullattiin humnaan dhuftus hin jirtu jennee jalanneetti himnaa jechuudha. Humnoonni mootummaa kanaan qabsaan Tigraayitti haa taatu, Beenishaangulitti haa taatu, Gaambeellatti haa taatu, Oromiyaa keessatti haa taatu dhiphina dirree siyaasaatiitu bosonatti isaan galche. 2018 yaadattanii waggaa qeerroon jijjiirama fide. Humnoonni dhiibamanii biyyaa bahanii fi bosona galan hundi mootummaa kanaa hiree kennuudhaan sirni Ihaadeeg ka ummata kan dhiibee isaan baasuun ka'ee amma booda qawween osoo hin taane ilaaf ilaameen ni mari'anna jedhanitti biyyatti galan bosonaa ba'an dirreen dhiibamnaan namni bosona akka gale. Hayyee Jawaaris hin dhageenye jirru kun haaya nama biraa hedduu warra aktivistoota kanaa fi hayyootaa fi paartiilee akka kafaa'oo fi kana kanas hin dhageenye. Okay, tanaafuu okay maaltu irraa hafe jechuudha amma gaa ka hoggaa hundaan dhogoo tokko jira jechuudha. Haa fuula keenya laalle aangoo teenya laalle qabeenya keenya laalle dhageettii teenyas laalle beekumsa keenyas kan laalle nuti itti garagallaan hoggaa hunda kan dhagahu tokko jira jechuudha. Tokko qofaa jira sun Allahadha jechuudha. Tokkichi nu dhagahu Allah bichaadha. Allah bichaadha kan dhagahu jechuudha. Dhugaa jedhe Ustaaz Bayyaan Rabbi naa kadhan. Yaa Rabbi ummata miskiina dhumaa jira. Yaa Rabbi ummata miskiina bira kana bira nu dhaabba. Yaa Rabbi ummata miskiina bira yaa Rabbi nu dhaabba. Yaa Rabbi si kadhan. Yaa Rabbi nu dhaga'i. Yaa Rabbi nu dhaga'i. Yaa Rabbi kan humnan qaba jedhee hangoo siyaasaa fi jecha miskiina kana miidhaa jiru kana yaa Rabbi ni dandeessa. Yaa Rabbi hangoo kan keeti kan kee wanti caalu hin jiru. Yaa Rabbi sitti deeffanne. Yaa Rabbi ummata kanaa birmadhu. Yaa Rabbi ummata kanaa birmadhu. Yaa Rabbi warra akkasitti ummata fixaa jiru kana yaa Rabbi ati nurraa deebisi. Yaa Rabbi yooftaa kan koo meeshaan jaraa miskiinatti lamuu hin tokkosin halaam sha'u walii galtee yaa Rabbi nu kenna. Yaa Rabbi walii galtee Oromiyaa keessatti yaa Rabbi nagaa nuuf fidi. Yaa Rabbi nagaa nuuf fidi. Yaa Rabbi nagaa nuuf ummata miidhamaa jiru ummata miskiina ummata dararamaa jiru kana yaa Rabbi bira nu dhaabba. Yaa Rabbi bira nu dhaabba. Yaa Rabbi si kadhanne. Yaa Rabbi si kadhanne. Yaa Rabbi harka ol sitti qabnee si kadhanne. Yaa Rabbi nu dhaga'i. Yaa Rabbi nu dhaga'i. Yaa Rabbi nu dhaga'i. Yaa Rabbi ummata kana bira nu dhaabbadhu. Yaa Rabbi gaa jedhe jumlaadhaan dhumaa jira miskiina haadhaaf ilmaantu wali akka qiyaamaa wal baqatee wal hirkaa babbadee dhume. Yaa Rabbi kan beeku maatii meeqa tajjeefame. Yaa Rabbi ummata wallaggaa kana bira yaa Rabbi nu dhaabbadhu. Yaa Rabbi gooftaa kan kooti furmaata fiddeenaa wanti furmaata deeguu hin jiru. Yaa Rabbi yaa Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب taajjeessi sana taajjeessisin jechuuf hin dhufnes booyeessin boochisuufas hin dhufe miti garuu ammas as kanan dhufe ani ofii koo booyeessin boochisuuf miti akkasiin boossaniif miti baay'ee hin booyinaa guys emoojii booyichaa asirratti koomentiin barreessina yoo dandeessan wal arrabsaan olinaa asirratti yoo dandeessan Oromoo tokko godhu irratti hojjedha Oromoon tokko ta'u irratti yeroo wallaggiidhu hundumti keessan baatii anatu du'e jechuu qabdu yeroo shawaan du'u yeroo arsiin du'u anatu du'e obboleessa kootu du'e kan kootu du'e jechuu qabdu yegid namni tokko du'e du'a nama sana understand gochuuf namni sun ganda keerraa du'uun qabu asirratti wal arrabsaa ooluu dhiisaa waan hundumaa caala isin akka qallitti isin laayikiif jettanii TikTok laayikiif jettanii gandaan wal arraba ummanni achiin dhuma ummata gidduu tokkummaa keenya sirriitti dhadhiigaa jirtu. Isin laayikiif jettanii asirratti wanti guyyuun poost gootan tokkummaa keenya diigaara. Oromoon kaleessa waggaa 5 dura namni tokko duunaan Oromiyaa guutuu socho'a ture. Har'a kaleessa wallaggaa keessa namni 500 du'e. Akkuma qalli miidiyaan illee Oromoon 500 jedhee miidiyaan illee gabaasiin jiru jechuudha. So kun Ammaan irra dhufeedha yoo jettan gandaan wal qorne tokkummaan qabnu
gandaan wal qurni waliif sagaleen taan waliif hin birmannu qoba qobaa do'aa jirra jechuudha. Qoba hunduma keenya bira immoo ngaako. Waayee eenyus haa ta'u kan ajjeesaa jiru garuu kan do'aa jiru Oromoodha. Oromoon har'a du'ee cal jennee nuti. Boru hunduma keenya biraan ni ga'a jechuudha. Naa yoo dandeessan ani baay'eelleen turuu asirratti yoo dandeessan yoo waaqayyoon sodaattan ammaa booda wanta Oromoo addaan qodu otoo post gochuu baatanii wanta Oromoon addaan qodu laayikiif jettanii